Hai obboloota koo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo hordoftoota yuutuubii chaanaalii kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti waaqayyo haa eebbifamu akkam yoo nageessanii yeroo dhiyootti gaa akkuma beekamu immoo xiqqoo torbee darbee jechuudha ollaaniirraa fagaadhee ture kanaaf badeen tureyyuu amma garuutti deebi'e akkam biyya galee gaa viidiyoo tokko isinii hojjedhee ture jechuudha. Haa ta'u har'ammoo yaada gabaabduu tokko isinii qabadhee dhufe sana dura garuu chaanaalii koo sabiskiraayib warreen goone hunda dandeessuu jedhaati sabiskiraayib godhaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo laayik sheer godhaati ijoollee biraatiifis jechuudha. Na akkasiin isiniin jedhaa har'a yaada tokko qabadhee dhufe jechuudha. Innis maanni yeroon galuu daandiitti wanta na mudate tokko isiniif illee barumsa guddaa fi guddaa isinii ta'a. Keessattuu immoo ijoolleen kontiraata hojjettan kuni baay'ee tokko isin barbaachisa jechuudha. Innis maa'inni erga jarri na gaggeessanii eerpoortii bira nageessanii mi'a koo qabadhee erga naqee jechuudha. Eerpoortii keessatti ani waan akkana argee hin beeku duraan. Waan akkana gonkumaayyuu argee hin beeku. Namni wayii nama deemuun see jalqabannaa dhufee na dubbisu dhufee mi'a koo qabadhee toon deemaa jiru dhufee nan deema jedheetuma na bukkee ga'e ittuma jedhu seenet baay'ee orofaa qaba gaafan deemu sana dhufee kiiloon kee meeqa nan jennaaniin yaani kiiloo noormaalii manatti sirreeffadhee ba'ee itti dhiphadhu sitti isin kaffalu asumaan immoo garuu waa'ee kiiloo kan inni isinitti himu qabu. Kiiloon 24 yoo godhattanii fakkeenya Dubaay irraa kan dhufe shaanxaa lamatti 24 yoo godhattanii isin dabarsu rakkoon qabu. Yoo kan eeyyamamu 46 garuu 48 yoo qabattan rakkoon qabu. Lammaffaa immoo shaanxaan xiqqoo yoo ta'e amma feetanii yoo itti naqxanii ani amma kiiloo 13 dabarfadhe jechuudha. Shaanxaan garuu saayiziin ishee xiqqoodha. Garuu shaanxaan guddaa ta'e waan kiiloon baay'ee se'u shaanxaa saayizii xiqqootiin kiiloo amma 13tu qabachuu dandeessu jechuudha. Isarraan harkattis laaptoopii qophaan qabadhee waa biraa tokko waan xiqqoo jechuudha. Isa kiiloo 13 malee kan hin harkatti qabadhe. So asumaan kunis barumsa isa kaan immoo 48 yaani 24 yoo godhattanii hin dabarsu jechuudha rakkoon qabu. Ijoolleen baay'ee yeroo galan wanti isaan jedhanii kiiloo tokkollee irratti isiniif hin dabarsan jechaa jiran ijoolleen baay'een kan akkas jedhan jiru. Viidiyoo baay'ee jechuudha. Garuu akkasis miti. Akka ijoolleen jedhanii miti. Maalaatti amma ijoolleen kiiloo 7 fa'i kan jedhanis jiru. Garuu amma 12 hin dabarse jedheera. Lammaffaa immoo amma 13 jechuudha. Lammaffaa immoo isuma sana 49 hin danda'ama garuu. Baay'ee yoo gochuu baattanii jechuudha. Na akkasitti kiiloon hin danda'ama. Ijoolleen baay'een anu duraan informationii waan hin argee tureef ijoollee baay'eerraa kiiloo tokkitti illee isin kaffalchiisu jechaa turan. Na kanaaf isa kan biyya biraan beeku garuu akka biyyaatti Dubaay garuu kiiloo 48 yookiin 49 godhachuu hin dandeessu iddoo lamatti jechuudha. Isa harkaa immoo saayiziin shaanxaa xiqqoo taatu malee aga 13tti qabachuu dandeessu jechuudha. Waan argitan birattis qabachuu hin dandeessu. Kanaaf asumaanis waa'ee kaargoo isiniif waa'ee kiiloo isinitti himuu barbaadeen lammaffaa asumarraan egaa natti dhufe mucaan kun namumaa ee'uudha jechuudha. Ani nama biyya deemuun se'e jalqabannaan natti dhufu garuu nama biyya deemuu miti duraan hin beeku ani waan akkana na dhufee mazanimmi amma orofaa eeknu hin dabarsu karaa sanaan mazanadhu naan jedhee okee jedheen rakkoo maal qabeen mazansiise birrina kaffalchiise na mazansiise ganaamme orofaa eegadee gowaadhuma na godhe jechuudha. Edaa inni dhuunfaa isaatiif maaliif mi'a natti kennachuuf hin deemtaa jennaan immoo naan jedhe nama hin deemu jedhe. Baay'eedha isa qofa miti Itoophiyaa baay'eetu akkas gochaa jira ijoollee baay'ee rakkisaa jiru jechuudha. So erga mazansiise kiiloon kan koo 47dha. Normaalii manatti sirreeffadhee bahe waan ta'eef isa harkaan hin beekaa kiiloo 13 akkasiin qabadhee naan jiru mazane okay sirrate isa kiiloo 47 sanarratti kana teeraa 24 natti kenne.
kudha lama achi keessa godhachuufanii amma normaalii ta'et naggaadeedha lakka. Normaalii ta'et as keessaa naaf godhii achitti immoo na eeguu si eeguu sirkaa fuudhuu naan jennaan yaw namni wal gargaaruun gaariidha miti yaadumtu viidiyoo tokko hojjadhe kana dura wal gargaaruun gaariidha namni wal gargaaruun bareeda jedheete garuu yeroo kanatti Itoophiyaa keessatti baay'ee ulfaata wanti akkanaa jechuudha. Nama gargaartee jechuun miidhaa yookiin rakkina tokko keessa of galchuu jechuudha biyya keenyatti jechuudha. Kanaaf harkaa fuudhee lakka miini isaanii beekamaadha kan isaanii jechuudha. Miinichi isaan naggaadeedha edaa gurubichi jechuudha. Amma ni hin beekne fuudhee fi nan dabarsee nan dhufee eerpoortitti qalamitti diban shaanxaa kootti. Achumaaneen amma shaanxaan koo bulee waanan dhaqee fudhadheef shaanxaan koo bulee dhaqee waanan fudhadhee bakka fattashaa asuma duraa hin jira. Saaqinaan jettee shaanxaa tokko naan saaqu waan teraan gurbaa gubbaadhaan jira inni 12 suni jechuudha. Gubbaadhaan naa jiru kana eessaa fiddeette qaxxee beekama kan isaanii jechuudha. Eessaa fiddee naan jennaan kun kootiin jedheeni erga nama harkaa fuudhee maal jechuun qabaree kootennaan nan sobiiniiti rakkina irra bu'urra eenyu akkasitti kennee natti minaan jetta lakka kan isaanii beekamaadha jechuudha. Achumaan gittirri maan jedhani garuu waaqayyo naaf haadhisu sobuudhaaf yaw nama gargaaruttis bakkitti ati miidhamtu jiran hin jedhu kanaadha jechuudha. Achumaan ani baas yoo ta'u baa akkasnaan jetta yoo sii wayya qoramuurra asumatti keessaa baasinaan jetta ishiin. Ani immoo amaanaa nama harkaa fuudhee akkamitti jedheetuman lakki kootuma eetuman didii harkaa fuudhee dhaqi sirma iddoo sana naan jettu iddoo ta'e achi na ergite gittirri ani na qaban sirma sadan isaanii akka waaniin meeshaa hin eeyyamamne wayii dabarseetti jechuudha. Achumaan dhaqee ganaa fattasha firfir godhanii mi'a koo akkanatti barbaadanii isaa lamaan sana eessaa fiddanaan jedhan achittis iddoo fattashaatti kanuma eessaa fiddanaan jedhan kana teerota kana eewsitti kenneenaan jedhanii haramtuu natti hin kennine anatu bitee fidataa jiran jedheen kontiraat akkan ta'e immoo paaspoortis yeroo laalaan hin beekama. Booddee qormaata baay'eedhaan mi'a koo ganaa firfirri godhanii fattashanii tokkodhaan jechuudha. Ammas eenyutu sitti kenne ani nama amansiisanii nan dideetan kootuma jedheetuman fudhadhee okay kontiraata jedhaniituma booddee na dhiisanii mucaa dubaraa tokko sanatti na dhiise malee warri kaan nama kaffalchiisu jedhaniiru. Otoo jechuudha akka isaan nageessanitti uffata 29 qofan dabarfachuu qaba. Oddoo fattashaa sana iddoo nageessanii otoo natti caakkananiiti kanum kootiin qabe meetirallee akkana godhaniiti ilaalu. Meetira akkanatti meeqa akkan fuudhe uffata kana teera surree isaa ta'u walitti 29 qofa naa dabarsuu isaa jedhee miidhamee uffata koo gatee jechuudha too ta'e. Garuu mucayyoo tokkotu paaspoortii koo laalta bakka dhiisitti deeffadhu ati kontiraata miti garuu eessaa fiddanaan jette ani gittirre eetuman kootumaa jedheetuman isaanimuma beekume akkan soba jiru. Akkasiin dabarsee maal jechuu barbaadeeni eerpoortitti eenyu keessanuu jechuudha. Namni tokko isin kadhatee lallaafee uffata tokko fide shaanxaa keessan keessa yoo kaa'e namni tokko hin fuudhinaa jechuudha. Ijoolleen baay'eetu jira. Achi keessa deeman shaanxaa baatanii achi keessa deemanii naggaadeen edaa akkasitti uffata sana ijoollee baay'eetti jirani fuuldura koo dhaabatanii jechuudha. Anuma rakkinan qabu see malee jechuudha. Kanaaf nama tokko harkaayyuu yoo fuutan ofumaa keessaniif rakkina irra buutu. Ofii keessanii jechuudha. Ana waaqayyoon na gargaare malee uffanni koos achitti baay'ee. Kanaaf jechuudha kana booda eenyuyyuu eerpoortii keessatti mi'a tokko sinitti kennachuudha yoo jedhanii nama harkaan fuudhina. Rakkinni isaa baay'ee ulfaataadha dhugaa waaqayyoon siniin jedha. Maaliif ana argeen jira jechuudha. Amma uffata keessanii fi uffanni kan isaa amma 24 kan koo meeqatu itti naa dabalama uffata 5 jechuudha. Silaanni kaan hin gatama jechuudha kan koo. Dhugaadhaan fattashanii otoo naa laafuu baatanii paaspoortii koo irra deddeebi'anii ilaaluu baatanii silaa uffanni koo muluun isaan gatama jechuudha. Kan isaa silaayuu 24 ani dideera kan kooti jedhee waanan didee fi isaan walumatti herreeganiit caammonni 14 qofa darba. Edaa bakki sun bakka itti fittashaa warra naggaadee seeraan ala dabarsanidha. Akkasuma si'annatti fakkaate anumaayyuu jechuudha jalqaba. Kanaaf ijoolleen biyya kamiyyuu galtan eerpoortii keessatti sin eeganii naggaadeen tokkoon isaaniitiyyuu jechuudha. Mi'a tokko sinitti kennachuuf deemanii hin fuudhina harkaa gonkuma isaatu.
Gonkuma isaatuyyuu hin fuudhina. Shaanxuma keessaniyyuu ittiin kennina jechuudha. Uffata tokko jechuudha ittiin harkaan fuudhina. Rakkinni isinirraa jechuudha. Ani amma otoon kontiraata akka ta'e beeka. Alaatu na dabarsu shaanxaan koo fittashaa hin barbaachisu. Naggaadee waan ta'eef qalamii irratti dibanii gubbaatti arganii waan ta'eef duraan saaqanii. Kanaaf otoon immoo ishii dura kan eenyuti baasii keessaa gati yoo kana asumatti gattee naan jette ishiin yoo kana asumatti gattee sinfatta ishii siisuus zimmettee baataa naan jette. Ani immoo giddideetumaan erga namaan harkaa fuudhee iski ani waanuma ta'in taa'edheetan harkaa fuudheetuma dideetuma kaadeetuma jechuudha. Dabarsee dhaqee iddoo fattashaa jechuudha. Fattashaa ilaa akkanatti tokkodhaan fattashanii jechuudha. Garuu deebitee ishiin tokko ati kontiraata miti maaliif eenyu kootu fattashamisiin jedhee naan jennaan hin beeku kana uffata kana arganiit akkas naan jedhennaan eessaa fiddate uffata kana naan jette ishiinis ammas. Kan kooti kanatu bitee harkuma didee fuudhee garuu waaqayyo eebbifamuuti homaa hin taane jechuudha. Garuu otoo dhugaadhaan akka naggaadee warra kaanitti qaraxas na gaafatu uffanni koos immoo 29 uffanni surreedhumaan qabee kana teeraan qabee 29 darbee caamman immoo 14 darbee caammas nama harkaa isinitti kennachuu danda'u. Caammanis 14 walumattuu darbe taanaan sharaa 4 akkasitti jechuudha. Isaa ol ingatu yookiin birriitti kaffaltaa jechuudha. Innaa animee kan isaatu 24 baadhee jira jechuudha. Tokko lama eenyuti akkasumaan lakkaa'u isaan. Kan komeeqa dabala uffata shambichaadha yusila. Sana booda ingatu yookiin immoo birriin itti kaffala ture. Kanaaf qormaata keessa akka hin galle ijoolleen tokkoon keessan yeroo biyya Arabaatii dhuftan jechuudha. Mi'a keessaniin alaayyuu waa tokkoyyuu hin fuudhina jechuudha. Maaliif miidharra buutu ofumaa keessaniif miidharra buutu jechuudha. Anamma namni sun naggaadeedha. Ana wanti na dhimamu jiru wanti bakka tokkotti na gargaaru illee jiru. Ani gin akka waaqayyootti harkaa fuudhee qormaata amma kana qabas immoo see harkaan fuune ani yeroon harkaa fuudhu jechuudha. Kanaaf kanan isinii dabarsuu fedha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole ijoollee biraatiif share godha. Like gochuu immoo hin dagatina. Warri haaraa taatan immoo chaanaalii kootiif subscribe godha. Ijoollee biraatiif share godhaati jechuudha. Warri immoo subscribe gootanii maatii koo taatan ammas na jajjabeessuun keessan na biraa nafin inni isiniin jedha. Akkasigaa kana booda immoo waan baay'ee waliin in hojjanna jedheen yaada waan ta'eef na biraa nafinaa na jajjabeessaa. Like share gochuudhaan subscribe gochuudhaan yaada qabdan gaafii qabdan immoo komentii jalatti na barreessa. Isiniin jedha bye bye.